Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa bagaan dhageenne isiniin jecha wanti isiniin jechuu barbaade duraan dursee nu wajji jiraachuu keessanii subscribe, share, comment and like gochuudhaan nu wajjin gootaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaade. Kanaan booda gara fuulduraatti jechuudha koomentii keessan ilaalaa gosa barnoota isin barbaadanii fi chaaptara isin barbaadan irratti isiniif qopheessuun kan duubatti hin deebine ta'uu keenya isin beeksisna. Akkasumas immoo yeroo torba akka tasaa ta'e anis isniina yookaan wiixata exitii fudhachuudhaaf waan deemuuf haga yeroo sanitti maybe guyyaadhaan viidiyoo tokko gad isinii dhiisuu danda'a. Viidiyoo 2 fi 3 sanaa ol yoo kan isinii gadhiisuu dadhabu taate akka nurra laalle isiniin jechuu barbaada. Wiixata yookaan isniina boodarraa eegallee guyyatti saayikooloojii fi loojikii illee paartii 2 fi sanaa ol isinii dandeenyutti isin humsiisuu barbaada. Akkasumas immoo namoonni koomentii fi akkasumas gaafilee garaagaraa nuuf hojjedhu jettan loojikii isaa ta'u saayikooloojii isaa ta'u barnoota biroos chaanala telegiraamis banannee jirra waan ta'eef Orotech 5 ka jedhu achirratti gaafilee yuunivarsiitii keessanii kan warroonni isin duraa fatanaman hunda achirratti nu ergitanii isiniif hojjechuu kan dandeenyu ta'uu gamanumaan isinii ibsina. Akkasumas wanti isin beekuu qabdan namoonni yuunivarsiitii garaagaraarraa kan nu hordofaa jirtan chaaptara 7 kan jedhu jira, fakkeenyaaf saayikooloojii chaaptara 5 fi 6 kan jedhu jira. Nuti garuu maajooritii koomentii nuuf kenname sallaallee chaaptara 7 paartii 1 isinii xumuree har'a galgala isin biraan ga'uuf qophiidha. Kana waan ta'eef chaaptara 7 paartii 2tti ni xumurra waan ta'eef gara 6 ni deebina. 6 akka finneen immootu gara 5 ni deebina waan ta'eef sikweensiin nuti saayikooloojii ittiin barsiifnu chaaptara 5 akka finneen amma 7 eegallee jirra. Kanaafuu 7 gara 6 hanga 5tti kan deemnu fi qormaata duratti kan isin qaqqabsiisu. Gamanumaan isin hubsiisuu barbaanna. Loojikiis immootu akkuma chaaptara 5 yookaan waa'ee faalaasii kana xumurreen gaafilee baroota garaagaraa kan yuunivarsiitii garaagaraarraa fi akkasumas immootu jeneraal naawoloojii waa'ee faalaasiitti wal qabatan kan isin hojjennu ta'uu gama kanaan isin beeksisuu. Fiiziksillee gaafilee isaa ta'uu chaaptaroota feetan san haga guyyaa qormaata sanitti yoo xiqqaate torbee 2 fi sanaa ol qormaataaf ni qabna waan ta'eef kan isinii xumurru ta'uu gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Kanaafuu loojikiis ta'ee fiiziksiis ta'ee amma eegallee harkaa qabnu kana akkuma itti fufne jirra. Barnoota dabalataas kanneen akka ji'oogiraafii fi barnoota biroo kan isin koomentii irratti nu keettan jalqabuuf qophii keenya xumuruuf deemutti jirra. Barnoota 3 amma eegalle kana haaluma eegalle kanaaf koomentii keessan irra dhaabannee saayikooloojii boqonnaa 4 irraa